Yeroon geessi fakkaatti. Yeroonis amma booda seenaa jireenya kiyyaatti kan inni isu wajjin haasa'uu barbaadu. Jireenya kiyya keessatti murtiiwwan ani murteesse, murtii na bochifte, murtii na gammachiiste, bakkaan itti arrabsame, bakkaan itti faarfame, bakkaan itti kufe, bakkaan irraa ka'e. Akkasumatti illee jireenya kiyya kana keessatti mudannoowwan na mudate. Jireenya Itoophiyaa, Suudaan, Masri, Liibiyaa, Itaalii, Faransi jireenya hanga kana keessatti mudannoowwan na mudate gabaabsee wahaq akka namni warraa barachuu danda'utti challenge akka namni warraa hubachuu danda'utti bar isiniif dhiyeessuudhaaf seenaa kana bifa kitaabaatiinis qopheessaan ture amma ammoo yeroo takkaaf isinii wajjiniin wal mari'achuun barbaadaa jechuudha. Seenaa kana keessatti namoonni baay'een warroonni na arrabsan, warroonni akka maletti na laalan, warroonni na tuffatan hedduutu jira. Akkasumatti illee warroonni gaafa nani fajjeessu barbaadu na arkanii micaan kun ganaa asiin ka'a jedhee warra na yaadan ni jiru. Warri micaan kun bakka kufetti hafa as ni gaha jedhee warroota haga arraatitti kufaatii kiyya keessa na wajjin akka turtaniin isinirraa barbaada. Seenaa kiyya kana bakka irraa eegallu Ethiopia rai an Ethiopia Oromia Harargee baha ana gursum bakka jedhattu daladhe mana barnootaatillee hangam baradhe keessatti ani sadarkaa takkaffaa malee takka lama faallee bihin beeku namoonni wajjin baradhe ni jiran jedhee waan yaaduuf ragaa argachuu dandeessan akkasumatti illee annama khoflee tabatu nama wajjin walii galuu danda'u nama miidhamaa cinaa nama dhaabbachuu jaalatu nama rakkate gargaaru nama jaalatu nama gadde khofalchiisuun jaaladha nama miidhama cinaa dhaabbadhee miidhama san keessa akka inni bahu nama hedduu nama godhu jaalatu akkasumatti illee nama gargaaruu fi nama gammachiisuu barbaadu kana fakkaata kan anarratti gisee baay'ee dogongoran rafidu faamiliin kiyya faamilii warra abbaa qabeenyaati faamiliin kiyya faamilii fayya qabeessaa fi faamilii guddaa faamilii bal'aa keessaa kan inni dhaladhe Osmaan akkana jiru gaaf tokko hiriyoonni kiyya gara Awurooppaa kana dhufan joolleen naannoo keenyaa joollee wajjin nyaanne wajjin dhuyne wajjin laayifii dabarsine gara Awurooppaa dhufan yeroo san keessatti sa'ani hoo Awurooppaa tana maaltu na dhorga ani hoo Awurooppaa tana dhaquun qabu inde nan dhaqa jedheen hiriyoota kiyya baay'ee biratti aboon harku teessan angaaf tokko TV na laalu teessanii ani joon Awurooppaa fi biyya Ameerikaa sana dhaqee isin garsiisu baattuu na jira ani gaaf tokko fiideen na laaltanii miidara na laaltanii wallahi micaan kun saayiba kiyya jechuu teessan jedhee dhaadachaatiin ture. Ega anuma kanaan jiru joollee takka wajjiniin joolleenis eega khutteen booda anilleen joolleen wajjiniin baran kilaas akka wajjin baran wajjin nyaan wajjin dhuyin wajjin oolu zaadi demi afur walid dawaawallu khawal mariyannee wajjiniin deemna jenneen deeman amma na dukkanaay warri duraan wajji tabatu warri duraan wajjin koflu na biraa dhabaman ay ani homaa fi hin deemne kan jedhu na dhagaameen saayiba kiyya kan Baharo jaamu tokko jini wal dhufne ana fi baharoon kun wal qabannee barcaa mana kiyya wajjiteenye hoggu kanaan baharoon isa akkasumatti barataa cimaa jabaa ture khobaa isaa haadhaa fi abbaa hin qabu khobaa isaa nama of jiraachisu ture nama khobaa isaa dalagaa baratu ture amma yeroo kana keessatti aboo haa deemnu hin jedheen Saati feesanii qalladda ati kun abbaan kan kee waan kana qaba makiina qaba dukaana qaba kanneen kana qaba ati akkamitti anaan ni deemnu naan jetta abbaan kee sirraa kafalaane hoo eenyu narraa kafala aboo hoo rabbiin nama geessaa bakka kana rabbiin nama baasa nu khaasin jedheen yeroo kana keessa taa'ii feesee naan jedheen taa'u guyyaa san ji'oogiraafii qo'achuu turre hayyee bakka ni deemnaa waliin jenneeti nootii babbaafannee daftara keessa kaayyannee galgaluma san murteessinee ganama deemuu qabnannee murteessine yeroo kana keessa gatta'an daftaroota irratti dabdaabbee barreesse obboleessii keessatti tajaajamta akka waraqarratti ani deemuu fi deema uffata kiyya kan akkana haa ta'u abbaa kiyya faa akkana jedhii maarra jedhin jedh waraqaadha ammannoodha daftara gubbaa barreesse obboleessaan kan jaalladhu doktor tokkoon qaba doktara jedhama doktor Abdulhafiz jedhama akkaan baay'ee jaalladhuu fi akkaan bakka kana jiraadhu kan na godhe isa ture amma yeroo kana keessatti isaafillee dabdaabbee takka barreessee daftara keessa kaayee fi garuu hanga amma dabdaabbee sun dhayineef isa bira akkasitti deemeen achi keessa kaaye baaroo jiniin ganama bakka kanaatti wal agarru jennee anaa fi baaroon sunu bakka itti walii ballamnetti agarre sanbooda dallaala dawwalle dallaalli harar bakka kanaa kottaan inji hayyee jennee deemnee harar dheene harar gisa dheeneen booda hararraa dallaalli ammas awwadaa nu qaxare deemnee awwadaa dheene awwadaa gisa dheene booda dallaalli achirraa bakka halkan kana qamaa bullee dallaalli achirraa nuuf dawwalee gara finfinnee akka dhufnu makiinaa nu qabee achirraa gara finfinnee itti gadhiifne gara finfinnee gisee finfinnee dheeneen booda
namoota Somaalii irraa dhufan nama 50 walitti dabalamne Somaaleen kun hundi isaaniitu Itoophiyaa keessatti dhokotanii deeman isaan wajjin deemuudhaaf anis bifti kiyya waanuma Somaalii fakkaata isaan wajjin waliin makamne isaan wajjin karaa deemuu eegalle osuma finfinnee kana keessa osuma kanatti eenyu torbaan tokko finfinnee keessa nu tursiise dallaalli anaaf saamna kan jesan afaan amaaraatis waan beenuuf dallaala kan deemu dinnaan dallaala biraa barbaanne ijoollee wajjin jiru kana dallaala biraa jalaa geessine jalaa bachiisne dallaalli amma haaranii nuti bira ina kun galgaluma samma kanarra nu fuudhee achin gara naannoo amaaraa non kote naannoo amaaraa san keessa bara 2016 ture yeroo san rabshaa jabaa tokko ture dhukaasaa ture yeroo san achirraan fuuniiti Gondar keessa mana caccabaa tokko keessa nu kaayin mana caccabaa tokko keessa nu kaayini achirraa matammaarraan gara matammaa nu fi'an matammaa gisa dheeneen booda halkan toora halkanii kana matammaa nu keessaniiti matammaa kana gallaabaat akkanatiif gubbarta garra gallaabaatiif gubban laalaati nuti gallaabaat kana gara jalaatiin Suudaan seenuudhaaf deemna beeta amma Soomaalota kana haga namaa 33 moo kana walitti hafne Soomaalota kana wajjin halkan salfinu naqan salfiin deeman Saharaa tana gaara caakkaa kana keessa salfiin oofan salfii deemnee gallaabaa kana kanatti itti naannoyna halkan toora ishaa'ee kana deemsisatti qabneeti haga ganama aduun baritutti miilumaan deemnu osoo akkana deemnu roobni maal fakkaatu kun nu rooba ani ni beeyta gaazannat jedheetiin deema osoo zannatee deemu Timberlandiin fadhee deema kophee Timberland tokko kopheen die dhoqqee kana fuuti laal miilli kijita kittiin akkanatti jedhu kan akkanatti kophee sanfarraa baas osoo roobni akkasin nu gorroob jire dhukaasni xaaxaaqii wayiiti wallee milishaa wayiiti saaxaa qawwee nu dhukaasna jiraan osoo riinuuti Iboode tichaanii adda facaan micaa tokko Somaalii Ahmad Jannaan qoficha qofee mukni tokko asis seenii ijitana keessaa darbee ture yeroo san keessatti achirraan dallaalchichi san ammaas ifumaa waliin nu qabee nuun deemee gallaabaat kana itti zoorree kala duwwaatiin gallaabaat kana qaxxaamurree shakaraa bakka maal jedhama isa bakka toonsan maqaasii maal jedhamti gadaariif bakka jedhamtu takka nu geessan gadaariif sun oguu nu geessaniin booda achitti wanni irra nu kaayan taraktara nu kaanii taraktara nu deeme gise taraktara xiqqaa tokkorra taraktara xiqqaa hawaa duwwaati illee hin qabne nuti warrachi dhufe hunde taraktara nuti I don't know kam dakka nu godhee makiinaa san gubbaa nu kaayee makiinaa sarara nu takashee makiinaa san nu fuudhee gara Suudaan nu seene